Ashama harka fuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota akkasumas jaallattoota dharraatuubiin shaashambaa isin goosi siin taasisuun alatti gaafunoo sagantaa dhimma uummata keenya wal qabatu harargee waggaa maqaa dhooyne kan sammutti nu dhufu jimaadha. Jiru jireenyi uummata keenya gama baha biiftuu jiranii jimaa irratti kan xiyyeeffatu. Mee waa'ee jimaa kanarratti jimaan kun harkamni isaa eessa? Akkasumallee immoo rakkoo mudatte maali? Kanaaf geessise immoo maali kan jiru irratti nama tokko keessummaa afeerradheetiin jira wal barraa waan jimaa kanarratti ni dubbanna hanga xumuraatitti nu faana bu'aanii afeerraa teenya adab bagana gaan dhufte. Bagana gaan nu eedan. Hayyee gaayamamaa ta'uu feete akkasumallee immoo yeroo qaalirraa nu qooduu fayyamamaa waan taateef maqaa daawwattoota dharraatuubiitiin hedduu galatoomiin siin jaa. Isinilleen yeroo teessanii nurraa wargamu gootanii sagantaa akkanaa tana dhimma uummataa irratti dhimma miidiyaa dhabnee nuti miidiyaa barbaadu jiru irratti nu afeeroo keessaniif hedduu galatoomaa. Hayyee mee jimaan kun maali? Argamni isaa eessa? Jimara meeqa argame? Jimaan argamni isaa yeroo jaarraa 13ffaa jaama akkaataa barreeffama adda addaa irraa laallu Itoophiyaatti argamee jaama. San booda gara biyya Yaman ka fudhatameedha jaa. Biyyoota Afrikaa hedduu keessatti argama yeroo ammaa kana biyyoota Arabiyaan Peninsula ka jaaman kana hedduu keessatti argama. Argamni jimaadha waan kana fakkaata gabaabdumatti. Hayyee bifa adda ta'een ammoo jiru jireenya uummata Harargee fi jimaa mee maaltu walitti hidhee jira? Jiru jireenyi uummata Harargeetiif jimaa kana ibsuun duratti jiru jireenya uummata addunyaa kanaa hundaa'u jiru jireenyi uummata addunyaa kun jalqabarraa booda deemnee ilaalle seenaa keessatti qabeenya uumamaatti wajjin walitti hidhata qaba. Fakkeenyaaf Saudi Arabiyaa fudhattee qabeenya uumamaatti Gaazaa wajjin walitti hidhata qaba. Yeroo sibiila amata gartee dheeraadhaan dura Ameerikaa fudhattee oomisha qonnaati Ameerikaan Jibriidhaa fi Tamboodha kan inni oomishaa turte. Biyyootuma addunyaa kana Afrikaas yoo fudhattee amma Itoophiyaas haa taatu biyyoota adda addaa qabeenya uumamaatti wajjin walitti hidhata qaba jechuudha. Qabeenya uumamaa gujannu wantoota lafarraa biqilan wantoota rabbiin uume kana jechuudha. San booda qabeenya uumamaa kana fayyadamaniiti qabeenya kana gama industiriitti sosanii addunyaan guddatti. Bifuma kanaan uummatni Harargee kunis yeroo dheertuu dura jimaan barbaadamaa fagoorraa dhufamee Harargeetti yeroo dhimmoota hawaasummaa qaban fayyadama. Yeroon booda immoo deemee waggoota 40 dabran kana almost waggoota 30 dabran kana keessatti jiruuf jireenya uummata Harargeedhaa guutuutti illee jechuu baannu jimaarratti hundaa'a guutuutti. Jimaa jechuun Harargeetti jimaadhaaf jimaa fi uummanni Harargeedhaa waliin yeroo isaan qaban akkuma qurxummii fi bishaaniiti. Qurxummii bishaan keessaa baanaan jiraachuu dandeessu akkasuma. Kun jechuun waanuma rabbiin sababa godhee jimaa kana uummata Harargeetiif kenneef jimaa jechuun uummata Harargeetiif jiruudha ifumaafuu jechuudha. Lubbuu uummata Harargeeti. Yoo jimaan kun uummata Harargee kana hin jiraanne uummanni Harargee jiruunsaa jiruu ilma namaatiin akka ilma namaatiin jechuudha. Kun waanuma gartee nuti amma guddifnee dubbannu osoo hin taane qabatamaa waan uummata keessa jiru waan namni hundi gabbee harkuu qabu jechuudha. Kana jiruun jimaa jechuun Harargeedhaaf jiruma gabaabdumatti. Jiruu jechuun wal qabata jechuudha. Karaa gabaabaan ibsiteetu qurxummiin bishaan keessaa baatee jiraachuu hin dandeessu. Jiru jireenyi uummata kanaa ammoo jimaarratti hundaa'ee jimaa san gurguratee kan if tajaajilu waan adda addaa bu'uura dhala namaatiif wantoota ta'an kan guuttatu jechuudha. Hayyee galatoomisiin jecha mee duraan akkamittiin jimaa kana gabaarra oolfachaa ture uummanni? Wanni jimaa gabaa jimaa kuni wan addunyuma irratti wanni godhamu tokko jalqabu wanni tokko leenu formaalii hin eegalu addunyuma irratti jechuudha. Daldalli addunyaa irratti ammaan tana sadarkaa guddaa irra gahee dijitaalaayiz ta'ee addunyaan dijitaalaan tireed gootu kun dur baartariing siistamiidhaan eegale jechuudha dur meeshaan jijjiiruun eegalame. That's not formal jechuudha. Daldalli jimaas akkasumatti informaalii eegale informaalii dur namni jimaa namaaf yeroo namni uudatumaa faa qabu. Yeroo namni cidha qabu jimaa namaa fideeti oomisha biraa wantoota magaalaa irraa bitaman fudhata. Maallaqaan osoo hin ta'in jechuudha meeshaadhaan wal jijjiiramuu ture. Sanii deemee adeemsa keessa jimaa namni lookaalii fayyadamu qaba jechuudha. Lookaalii gandumatti namni yeroo haajaa fayyadamu maallaqaan bituu eegalee adeemsuma saniin magaalaa boo eegalee seenaa yeroo gabaabduu jechuudha magaalaan Awudaay magaalaa jimaa akka Harargeetti beekamtu taate uummattoota kibbaa keessa wandoo gannatii jira. Achitti eegalee dalgadii jimaa bifuma isaanii eegale nam tokko maneej godhee namni tokko jechuudha reguleet godheeti miti magaalaa ifumaaf eegalamte jechuudha. Magaalaa tana keessatti seerri bahee abbaan kun akkanaa godhu abbaan kun akkanaa godhu wanni jiru jirtu. Kun seenuma addunyaa biraa ilaaltees daldalli akkasumatti eegalama. Bifuma isaanii daldalli kun itti fufaa ture uummanni jimaa kana fayyadamu uummata gammoojjii karaa uummata Somaaleeti.
Jibuutii fi mootummaa biyyoota Somaalee kana Somaliilaandis haa ta'u Somaalee gadi guddus haa taatu kana deemaa jiman Yamanis deemaa ture dur yeroo hedduu daldalli bifa saniin eegale. Daldalli kun yeroo dheeraadhaaf fakkeenyaaf amma toora bara 2013 akka Itoophiyaatti bara 2013 dura seerri jimaa to'atu kan bee excise taxiidha. Excise taxi jechuun taaksii meeshaa tokko kan gartee akka uummanni fayyadamni godhuudhaaf irra kaamu yookaan immoo luxurious good kajaan meeshaa gartee namni tirfii fayyadamu jedhanii irra kaanirra kakaame qofaa jira. Parsantii 5 ture I think parsantii 5 akka labsiin san turteetti kun amma bara mootummaa IPRDF keessa jechuudha. Bara 2013 kana keessa immoo labsii 234 I think 234 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qabee labsii caffee Oromiyaa baasee jira jechuudha. To'annoo qulqullina oomishaalee qonnaa jee labsii kanarra dhaabbatee mootummaan naannoo Oromiyaa labsii mootummaan naannoo Oromiyaa kanarra baasee irra dhaabbateeti biiroon daldala Oromiyaa dambii baase. Dambiin kun akkaataa itti magaalaa Jimaa to'atu jechuudha. Akkuma sinjee jalqaba namni to'atu hin jiru magaalaan walumatti uummanni akkaatum adeemsa qaba daldalli Jimaadhaa kun. Jimaa uururraa cabsuurraa eegalee tolchiteerra garaabaa irraa dhoomti. Jimaan gosa adda addaa qaba jalqaba. Jimaa gaggabaabaa jira faaqaa kajamu almost yeroo hedduu dhalaan kan gurtu jira. Taacaroo kajamu gabaabaa kana. Jimaa dheeraa ammoo kiloodhaa biraa kana dhiiraa guuraa yeroo baay'ee gatiin isaas qaaliidha. Adeemsa mataa isaa hordofee qaba jechuun hundi isaatu. Adeemsa sana hordofee magaalaarra dhufa jimaan kun. Almost magaalaan biratti dhufu magaalaa Awdaayii, magaalaa Kombolchaatis ni jirti, Baddeessaa ni dhufa, magaalaa Cirootis bifa adda addaa qaba jechuudha. San booda Qobboodhaas akkasitti magaalaa Qobbootis magaalota hundarraa walitti dhufeeti karaa Somaaliyaa kana ergame jechuudha. Kun formaaliidhaas informaaliidhaas daldaltoota hayyama qabanii jira kan dalagan. Hayyama kan qabnes ni jiran. Wanti kun wal keessa jira jechuudha. Adeemsi duraan ture kana. Adeemsa kana keessatti hanqinaalee baay'ee jira. Frankly speaking hanqina hedduu jira. Abbootiin qabeenyaa hedduun kan gartee faayidaa isaaniif malee harkatanii jira. Bara mootummaa wayyaanee kana keessa jeneraalota fi namoota gartee aangoo qabaniitu waltee bifa waldaan maqaa deessii himuu danda'a waldayoota jechuudha. Waldayoota ijaaranii namoota miseensa waldaa sanii ta'e maqaa isaanii qofa galmeessan malee waan takka quban qabne dalagachaa turan. Bifa sanii turee amma jijjiiramni jaame kun eega dhufee booda waan jijjiiramee jira jechuudha. Kana egaa wanti ammaan tana jijjiiramee rakkoo ta'e maali jettee yoo gaafatte? Mee asirratti otoo hamma kanatti hin cahin dura yeroo duraanii sana yeroo dalagamaa ture addatti daldaltoota Jimaatiif hayyamni kennamamoo akkuma hayyama daldalaa kamiyyuu namni hayyama baafatee Jimaa daldaluu danda'a. Dhorkaan seeraan kaa'amee jiru Jimaadhaaf hin kennamne jee. Duraan jechuudha. Amma jechuun beekamtiin seeraan formaalii kaa'amtee osoo jiraachuu baatte amma waan si agarsiisu hin dhorkamne ta'uu agarsiisu. Taaksii irra kaa'u wanni kun seera jechuu agarsiisa. One taxation on illegal goods waan jedhan meeshaa silaa dhorkaarra gibiriin kaa'amu. Gibira irra kaa'u meeshaan san seera waadhaa jechuu agarsiifte jechuudha. Hayyamaadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf waan silaa dhorkaa tokkorra gibira kamii kaa'ama? Hin kaa'amu. Kanaafuu excise tax sana gulaaltee lookaalii Jimaa namni fayyadamu akka xiqqaatuuf excise guutiin kaa'ama akkas dubbisne jechuudha. Hayyama LC warra biyya alaatti erguudhaaf hayyama qabanii jira. Jimaafuu warra hayyama qabu jira. Fakkeenyaaf warra gurguddoota jira warra jechuun abbootii qabeenyaa biyyoota kana walitti hidhan abbootii qabeenyaa gurguddoo jira isaanii dalagaa ture jechuudha. Ifumatti. Wanni duraan ture san fakkaata akkaataan daldalli duraan ture. Amma rakkinni uumame amma sadarkaa uummanni yookaan immoo qonnaan bulaanii jiru jireenyi isaa Jimaa sanirratti hundaa'ee hanga beelaaf saaxilamu duwidaatti citee itti dafqee agabuu isaa dalagee hanga beelaaf saaxilamu Jimaan isaa gabaarra ooluu dhabuutti kan geessise maddi rakkina kanaa maali dura? Rakkinni sunoo maali? Maddi rakkina kanaa wanni kun hedduu wal xaxaadha. Oguu dubbannu kana madda rakkoo kanaa guutuutti adda baafnee beekuu danda'u waan nullee hanga agarru ammoo hanga adda nuu dhimma Jimaa guutuutti hubachuun ofiifuu ulfaataadha. Mataa kiyyaa hubachuudhaaf natti ulfaata. Maaliif daldalli waggaa 30 guutuu osoo hin to'atamin hojjetamaa ture waggaa 30 booda guliin to'atama jechuu kiraayisii mataa isaa uume jechuudha. Mootummaan akkaataan itti hubatee fi akkaataan uummanni itti hubatee fi akka daldaloonni itti hubatan adda adda.
nama tokko qabdee dhimma jimaa yoo gaafatte nama adda addaa tokko yaasuusitte yaada adda addaa si kan fakkeenyaaf mootummaan waan jiru amma jechuudha rakkoo kana madda kate mootummaan akkuma siin jee bara 2013 keessa seera baaseen siin jee seerri inni baase kun magaalaa jimaa to'achuudhaaf jiddugala jimaa jaaruu eegale awudee irratti baddeessaa irratti magaalaa to'achuudhaaf jimaa kiiloo tokko gurgurtee magaalaa fiduudhaaf waraqaa darbinsa karaa hajamu jira seera fuula 20 takka qaba. Dambiin dambii guddaa kana wanni baaseef jimaadhaaf jecha. Kanarratti qajeelfamni dhiyeenya kana bee qajeelfamni beekuun qaraxa kaaya. Jimu Oromiyaa keessa oomishamu guutuu naannoo biraarrillee Oromiyaa yoo seene qaraxa irra kaa'amu qaba. Kiiloo tokko irratti waan kiiloogiraama tokko irratti jimaa qarshii 17 qaraxu qabda jedha. Kiiloo tokko irratti qarshii 17. Amma rakkoon jimaadhaa yoo tarreessinu tokko isa ammas hime kana. Qaraxa kana. Qaraxni kun ammoo dambii lakkoofsa kudhan bara 2015 kajamu kanuma biiroon daldalaa baafte kana Oromiyaa baafte kana. Rakkoon inni biraa ka ture uggura kaame. Uggurri kaame jimaa naannoo Itoophiyaa kana keessa deemu jira. Naannoo guyyaan naannoo Somaaleetu biyya takka keessa waliin jirra. Naannoo Somaaleetti jimaa deemu kana kootaadhaan ugguran. Kan uggurame waraqaa san arkuu dandeessan. Bilbilaan ministeera daldalaa fi walitti hidhaminsa naannolee kajamu jira. Ministeera sanirraa bilbilamee akkana jimaan kootaan jimaadhaa kiiloo 17 qofatti haadaan geeffamu waan jaameef koomishiniin gumruukaa daangeesse. Akkas jee barreessa koomishiniin gumruukaa jechuudha. Ifaan ifattee jechuudha. Baqaa basilti jee alatti ergamu. Alaa miti. Naannoo Somaaleetti alaa miti. Itoophiyaa keessa haala ergamuu miti. Naannoo Jijjigafaa akkas kadeemu. Jijjigafaa kana kadeemu jechuudha. Jee daangeesse jechuudha. Uggurri sun toora baatii afuriitiif ture. Amma yeroo dabre kana keessa jira. Toora ji'a afurii kana ture. Uggurri kun akka malee uummata kan miidhisa kana jechuudha. Rakkoon inni biraa. Amma kan inni kaase tokkoffaa qaranni kunis uggurri kun osoo jiru qaranni kunis kaa'amee jira. Qaranni kun kiiloo irratti qarshii 17. Dur meeqa ture? Dur magaalaa qofaa fi magaalaa inni itti oomishamuuf mana qophii isaatiif jaamee sarviisa inni kan tajaajila kana jecha qarshii 2 ture 3 ture 5 dhaqee ammaan tana awudee jechuudha. Amma qarshii 5 awudee inni kabalta. Keellaa irratti qarshii 17 kabalta. Wali 23 moota 22 ta'a. 22 ta'a. Naannoon Somaalee qaraxa qophatti irra keessa ammas dabal taaksesii waan jenne jira. Biyya tokko keessatti oomisha tokko irratti gibirri yeroo tokko of kaa'ama. Tokko qofa kaa'ama. Dabal taaksesiin seera dhorkaa seera qaraxaatti. Biyya tanatti immoo dabal taaksesiin naannoon Hararii keessa turte keellaa qaraxaaf ni kaafame malee. Naannoon Somaalee keessa jirti ammallee qaraxa. Naannoon Oromiyaa keessa jirti. Mootummaan federaalaa qophatti qaraxa fudhata. Afur. Rakkoolee kana rakkoo meeqaan si kaase? Rakkoo kana rakkoo dabal taaksesiinii over taxation fi rakkoo ugguraati. Sadaffaa rakkoon biraa jimaa biyya alaatti ergamu irratti. Jimaa biyya alaa ergamu irratti jimaa kiiloo takka biyya alaatti erguudhaaf doolaara 10 kan namni kafaluu qabu. Namni ekspoortara permiita waan jaamee jira. Hayyama naashinaal baankii yeroo fudhattu qarshii jimaa kiiloo takka biyya alaatti erguudhaaf biyya alaa guyyannoo Somaalee Moqaadishoodha jechuudha. Yookaan immoo Somaalilaandii kana erguudhaaf qarshii doolaara 10 kafalta doolaara Ameerikaa 10. Permiita ati fudhattu kun doolaara kanaan yeroo kiiloo tokko irratti dur qarshii 5 ture. Yeroo ati qotu jechuudha. Bara madabre kana dura. Kunis rakkoodhaan maddate jechuudha. Daldaltoonni duraan qarshii 5 permiita san doolaara 5 bitanii dalagaa turan doolaara 10 guutuu itti ol ka'e. Wanni itti ol ka'e kanaan maal dalaganii san deebi'anii gatii jimaadhaa gabbuusan jechuudha. Gabbuusan kan qonnaa bulaa irraa deebisan. Yeroo dabre dura akka ture akkam ture. Yeroo qarannee jimaadhaa kaa'uudhaa itti qaraxa son ta'inu wanni mana qophii isaaf jamee fuudhamu san fuudhamu. Qarshii 3 ka ture qarshii yoo waan ta'e jecha jimaa duraan qarshii 500 ture 200 gad deebisan. Qarshii 5 jechuudha. Namni gaafatu hin jiru jechuudha. Ammas bifuma kanaan dhugaa gartee permiinni kun qarshii 10 doolaara 10 ol ka'u gatii jimaa irratti deebisan. Qarshii 17 amma achitti daldaltoonni kafalu kana. Wanni namni hubachuu qabu daldaltoonni wanni kafalan kun deebi'ee oomisha kanarra kafalan. Oomisha kana immoo gatii isaa qotee bulaa irratti deebi'ee jechuudha. Qotee bulaan keenya waan nama boojjisaati. Amma yoon hin dubbadha jee akkaataan jimaatti oomishan waan nama boojjisaati namni beeku. Jalqaba mootummaan jimaan maal akka ta'e hin hubanne. Akka mootummaatti warri mootummaa keessa jiru hubatee jiru immoo sagalee hin qaban dubbachuudhaaf. I think like that. Waan akkasii na fakkaatti. Fakkeenyaaf namoonni waan jimaa hubatan kan mootummaa keessa jiran dubbachuu hin dandeenye na fakkaatti. Yookaan ammoo namni jiru ni hubanne. Rakkoon bakka jirti. Uummanni kun amma mootummaa qofaa miti.
ummanummaan Oromoo bal'aanu dhimma jimaa guutuu bannu akka waan nuti qaamamuudhaaf jimaa sun nutti fakkaatti. I think like that. Wanni agarru hundinuu sani. Jimaa yeroo fixaa jimaan dargaggoota hojii dhorka kana hundi jedhamu. Garuu maalummaan jimaadhaa fi uummanni argee waliin qabu hin hubatamne jechuudha. Nuti jimaa qamuuf miti kan dubbannuuf qamaatiif miti. Akkuma bunni biyya alaatti argamee Niiyorkitti argamee ekspoortii ta'ee maallaqa fidutti sharafa alaa argamsiisuudhaan jimaan lammaffaarra jira. Lammaffaarra jira oguun jiru jiru is under reported. Jimaan jechuun risachi hedduun dubbisa gabaasa isaan dhiyeesse hedduun dubbisa. Wanni kun maal godha hin gabaafamu wanni jimaa maaliif yeroo baay'ee kotorbaandiidhaan deema jimaan ifa kun wal kaadamu miti. Mootummaan bara dabre kana wanni nuti gura san kaa'ee jee mootummaan sababa dhiyeeffate doolaara miliyoona 20 takka dhabnee jee foreign currency sila harkachuu qabnu. Sababa jimaan kotorbaandii deemuun saniif gura kaa'ee. Sun akkaataa inni itti gura kaa'ee ifaa miti. Ifa jechuun uummataa wajjin consultation jiraachuu qaba silaa. Uummataa wajjin, daldaltootaa wajjin, qotee bulaadhaa wajjin. Mootummaan guutumaa guutuutti konsarnii qotee bulaa ignore godhee jira. Rakkoo katee jechuudha. Uummanni Oromoo nu hubachuu qabu sirriitti. Jimaan akka isaan taphataniin kanaa miti. Akkana isaan gartee namni waan qamuu deeman itti fakkaatu kanaa miti. Jimaan jireenya akka jenna kana lubbuudha. Uummanni Ameerikaa kan siin jee tamboo san gurgurataniiti warshaa deebisanii warshaan meeshaalee adda addaa deebisanii oomisha san dhiisaa deeman boodarra. Namni hedduun amma kan yaada kaasu tokko jimaan buqqa'ee qamadii fa'aa bakka dhaabuu hafaduu jira. Osoo akkas hin ta'in jimaa kana jechuun waan kana yeroo hedduun kaasaa jechuun sooshaal miidiyaa irratti hin barreessaa. Bakki itti dubbannu tokko biraan jirtu kanaaf itti dubbanna. Akkaataa itti silaa uummanni kun jimaa irraa fayyadamee miidhaan jimaan fidu yoo jiraate xiqqaachaa deemuu irra dalagu qabu mootummaan. Osoo uummata mariisin ammoo waan galii fi harkatu qofaaf mootummaan naannoo Oromiyaa qaraxa kaa kanarraa toora maallaqa qarshii miliyoona 500 olii guurate amma toora 5 mokkanaatiif. Maallaqa kana waan meeffatee jecha kaasuun barbaanne qaraxaan siin jiru qabu torbaa kana. Amma iyyuu jira namni hundinuu iyyuu jira uummanni guyyaadhaa iyyuu jira ugurii waraqaa sun ka'ee hotaa kuma torbaa sun. Qaranni qarshii kuma torbaa kun ammoo mootummaan naannoo Oromiyaa ibada malee hin kaasu. Maaliif seerarra jira amma dambii sanirra dambuma isaan kaanirra keeyyata lammaffaan keeyyata 8 jala fakkaata kutaa 4 jala qaraxa qarshii kuma torbaa kaayee booda keewwata itti aanu jalatti fooyya'uu danda'a jira. Amma rakkoo qaranni kun kaamuunsaa qabu jira. Qaranni kaame kun jimaa dheeraan jimaan akkasiin jiru sun taacaroo jimaa gabaabaa jimaa urata jimaa irrabaa karabula jee adda hin qonne jimaa hundarra kaa'e. Jimaa hundarra kaa'e. Amma jimaa dhalaan direeddu xiqqaan kun jimaan faaqaa jennu kun ifiifuu gatii ittiin geenye bitama qaraxa isaatiif hin dachiisamidha jechuudha. Akkamitti dalaguu danda'an kana. Uummanni keenya kun uummata guyyaadhaan arraan tana jimaa xiqqoo tokko guurratee gaazaa fi soogudda bitatee galu. Yoo arraan tana jimaa san gurguranne uummata dhaamaa bulu, uummata agabuu bulu. Uummanni guutuun akkasitti agabuu jira soomana barana akkasitti baan. Rakkoo kana akkamitti hubachiifnaa waan jiru rakkoo nutti hubachiisunu. Keewwanni san haa fooyya'uu jaa namni gurra qabaatee fooyyeessuudhaaf si dhagahu hin jiru. Guyyaarraa mootummaa naannoo Oromiyaa ni agarti sooshaal miidiyaa ni argan. Ministeerri daldalaa dubbatee jira Bokaasawwan Gofee qaraxa karaarra kaame kana kakaa'e mootummaa federaalaatii miti jee ifa dubbatee jira. Rakkoo kana akka furamtu barbaannaa jee jira. Furuudhaaf ka aangoo qabu mootummaa naannoo Oromiyaati. Mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa caffeen Oromiyaa uummata bakka buune jedhanii achi jiran gaafachuu qaban. Keessaafuu bakka bu'oonni uummata Oromoo bakka buune jedhan kan godina lameen kanarraa Harargee Baatii fi Harargee Xaaraa dhaqan dhimma kana dubbachuu qaban ifaafatti. Mee asirratti gabaabsiiti akka namaaf sirriitti galutti gaafiin uummataa maali? Gaafiin qonnaan bulaanii ammatti gaafachaa jiru kan furmaata hatattamaa barbaachisu maali? Uummanni Oromoodhaa uummanni godina lameen Harargee Baatii kun akka qotee bulaatti mootummaa gibira kafaleetti dachiisaa qotatee jiraata. Gibira kafalee. Gargaarsa mootummaati waan fedhii hojjamu uummanni kun uummata ifi liqii fuudhee kanneen agabuu taa'u. Uummata kana qaraxa kana maaliif dillee kun fuudhamaa? Ashin kudha torba kiiloo tokko irratti akkamitti ta'a? Akkuma nama siin jee gaafiin ijoon kana mootummaan galii qofaaf yaaduun qabu. Galiin inni harkatu kudha torba yoo ta'e qotee bulaa meeqa jee yaaduun qabu hajamu. Qotee bulaan kun qotee bulaa ifa galfatu. Qotee bulaa ifiif karaa tolfatu. Maallaqa kanarraa qotee bulaa deeggarsa adda addaa ifi taasisu. Maaliif dhimmi kun itti yaadamne gaafiin qaraxaati gaafiin deebisaan akkatiin guddoon. Gaafiin biraa
qotee bulaan jimaarraa fayyadamutti hin jiru ni beekna kan nuti. Garuu akkaataan itti fayyadamu meekaanizimiin kaa'amee itti deemuu qaba. Amma mootummaan waan jiru naggaadee saamtota daldaltoota kanarraa isin dhorkinee qotee bulaan akka alatti argatan goonaa qofa jira mootummaan. Garuu meekaanizimiin itti waan san to'atu lafan kaa'amne ifaafatti. Gama tokkoon wanni jiru jimaa seerawaa godhuun fumaaf ulfaataadha. Haa ta'u malee seerawaa godhuun ni danda'ama. Garuu qalbii gaariidhaan ta'uu qaba hoggugoon. Qalbii gaariin. Osoo amma waa hedduu nu muddata amma nuti waa'ee jimaa warra dubbatu. Kun naggaadeedhaaf dubbattanii jaa naggaadee qofaaf dubbattanii. Kun qotee bulaa qofaaf dubbattanii jaa naggaadeenis kan balleessu barbaadu hundaa jira. Maa dubbatan jee mootummaanis nu qomattanii ragaa malee nu qomattanii jaa. Wanni kun kanaa miti ammoo mootummaan akka mootummaatti galii jimaarraa harkachuu qabdi jennee dubbachaa turre. Galii isin maltu jechuudha. Seerawaa gootee naggaadeen abbootiin qabeenyaa daldaltoonni jimaarraa galii isaanii maltu harkachuu qabanii jenna. Qotee bulaan akka qotee bulaatti galii isaan malu harkachuu qaba. Qotee bulaa meeqaatu osoo eela qotu qotee bulaa meeqaatu osoo eela qotu bishaan keessatti du'e. Qotee bulaa meeqa ilmaan qotee bulaadhaa abaacaa kana barreessuu danda'an galii jimaarraa harkatanii daftara qalama bitaniiti. Waan jimaa laaftu laaluun akka mootummaattis aarsaa isaa kabalchiisuu jira. Akka uummataattis. Soomana kana uummanni akkatti ba'e viidiyoo jira tokko tokkotti uummanni.